Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan hidhaman hatattamaan akka hiikaman US gaafatti. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa hojii sirrii fi qaama furmaata goolam siyaasaa biyyattii ta'uu kan ibse mootummaa US garuu tarkaanfii kanatti aansuun namoonni wayita labsichi ture hidhaman hatattamaan hiikamuu qabu jedhe. Ministeerri dhimma alaa US waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruu fi goolam siyaasaa uumamee jiru karaa nagaan furmaata kaa'uuf tarkaanfiin mootummaan fudhatu xurree kan saaqudha jechuun tarkaanfii mootummaa kanatti gammaduu ibseera. Labsii yeroo muddamaa kan keessa hidhamanii kanneen osoo himannaan irratti hin banamin mana hidhaa jiran hatattamaan hiikuun tarkaanfii itti aanu ta'uu qabaa jedhe ibsi kun. Hidhaan akkanaa yoo dhaabbate mariin biyyoolessaa hunda hirmaachisaa fi bu'a qabeessa ta'e dhugaatti jiraachuu danda'a jedhe ibsichi. Mootummaa US Itoophiyaa keessatti waraana hatattamaan akka dhaabbatu gargaarsi namummaa danqaa malee akka dhaqqabu akkasumas dhiittaan mirga namummaa akka qoratamu gochuuf qaamolee dhimmi ilaalu hunda waliin dubbachuu itti fuftii jedhe ibsi kun. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaas paarlaamaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan osoo yeroon isaa hin xumuramin kaasuun sirrii ta'uu ibsi. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 2014 irraa kaasee ji'oota ja'aaf labsee ture guyyaa kibxataa gurraandhala 8 2014 kaaseera. Mootummaan labsiin kun mirga namummaa irratti miidhaa guddaa qabaachuu hubatee kaasuun isaa waan jajjabeeffamuudha jedhe ibsi Koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa. Koomishinichi namoonni yeroo labsiin kun ture hidhamanii hanga yoona manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessa jiran hatattamaan akka gadhiifaman gaafateera. Dabalataan namoonni labsii yeroo muddamaan hidhamanii gadhiifaman waraqaa kana mirkaneessuu dhabuu isaaniitiin gara hojii isaaniitti deebi'uu waan hin dandeenyeef rakkoolee hawaas diinagdee hamaaf saaxilamaa jiraachuu akka adda baases ibseera koomishinichi. Kanaafuu namoota mana hidhaa turaniif ragaan mirkaneessu akkasumas ragaalee barbaachisoo biroo hatattamaan akka kennamuuf namoonni hidhaatii gadhiifaman gar jiru isaanii iddileetti akka deebi'aniif haalli mijaachuu akka qabu koomishinichi kun gaafateera. Labsiin yeroo muddama mootummaan Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jedhee onkoloolessa darbeerraa eegalee ji'oota ja'aaf akka turuuf labsi kun osoo yeroon isaa hin xumuramin akka ka'uuf erga ji'a darbe manni maree ministeerota murteesse booda kibxata kaleessaa paarlaamaa biyyattiin akka kaafamu mirkanaa'eera. Labsichi sagalee mormii 63 fi callisa 21 sagalee caalmaan raggaasifameera. Labsiin kun tibba adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan immoo TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo walta'iinsa uumuun gara magaalaa Finfinneetti dhiyaachuun dhaga'ametti labsame. Mootummaan labsii kan kaaseef haalli nageenyaa fooyya'uu fi dhiibbaan inni diinagdee biyyarratti fide hamaa waan ta'eef ta'uu eeree jira. Mootummaan rakkoolee yeroo ammaa biyyattii keessa jiran adeemsa nageenya eegsisuu fi seera kabachiisuu iddileen sirreessuun ni danda'ama jechuun labsii kan akka kaasee. Waraanni mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture haga tokko tasgabbaa'ullee daangaa naannolee Affaarii fi Tigraayitti lolli adeemaa jiru ammallee adda hin cinne.